akka Oromoo hudduu kenna madhiitu jira moo? Tanama kuma nurra keesse malee Oromoon haadha mana isaa jaalalumaan bulfata. Nuti ilmaan Oromoo shamarran keenyaaf baay'ee gaddinaa bar. Nu gadditanii dhugaa. Amma dubbii hin guddifnu atuu natti heerumi ilaalimee hin sodaatini. Heerumee akkamiin taabbee atuu na gattee deemta kenoo ilmoo wajjin faa gattee deemtaa? Jaalalaanin si ankabaakabee si waliin jiraadha. Baadiyyaasi sobdu. Ati eenyudhaati? Anka amma natti heerumi siin jeesanii bar na dagatte. Ani heerumaan. Amma waasni ani heerumu. Hai maali rakkootu jira maali fikiriin sin qabne hoo? Eenyutu jirana eenyutu yeroo hargatee nu waliin gadi taa'ee haasa'ee fikirii nu qabsiisan. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qabu isiniin jecha arrallee viidiyoo waa hedduu irraa barattanii ittiinis bohaartan takka isiniif qabannee dhufnee jirra. Hamma xumura qophii keenyatti share, like, subscribe gochuudhaan akka nu waliin turtan qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaataa itti dhiyaadha. Ashamaa harka fuunee kabajamtuu fi jaalatamtuu teenya adde Biliilee baga nagaan dhufte. Gaafa nuuf yaadan warri dhiiraa akkam jedhu beektu. Hin beeknu lakkii mee nutti himi gaatumti. Gaafa baangaalii yerumti akkam taatiin taloon kuni araba gaafa yerumti akkam taate. Dhugaa isaaniitii barbaanuma jedhamuu qabu jedhanii osoo nuti jirru akkamitti baangaalii heerumu gaasila. Isin ilmaan Oromoo intala Oromoo fuutanii ilmootti gattanii deemaa jirtanu. Lakkii warri akkasitti ilmoo irratti gatee biraalitu sun nuhii miti ilmaan hambaati malee. Ilmootti gatee deema booddee odduu keessa dhiita. Akka Oromoo odduu kenna madhiitu jira moo? Tanama kuma nurra keesse malee Oromoon haadha mana isaa jaalalumaan bulfata. Kameerre caammaa kee meerre kaartii kee geessa goote jedhee haadha manaa isaa tumuun argine moo? Hai sanillee taanaan akka hin miidhamnetti shawweedhaan miila jala harka jaalalaatiin xawu godhanii bar. Maaliif jennaan jaartiin jaarsa isheetiif fedhii mara guutuufi qabdi waan ta'eef. Abdii si kabajaa haguma si wajjin taa'u boorni si kabaja sima dhugaa. Lakkii silaa hambatee yoo wanta inni fedhu hin guutiniif boksiidhaan fuula keessa subscribe godha. Keenya tasuma bakka isheen miidhamtu hin ta'u. Keenya woma xiqqoo seetii maa buna danfifnee fudduu keessa si dhiiddarbe. Lakkii akkana hin jedhini suni duraani malee ammaa miti bar. Sanumaa tokko akka harree adiiti malee hundaa miti. Nuti ilmaan Oromoo shamarran keenyaaf baay'ee gaddinaa bar. Nu gadditanii dhugaa. Nuuf gadditaniitu. Eeyyee nuti baay'ee isinii gaddina. Amma dubbii hin guddifnu atuu natti heerumi ilaalimee hin sodaatini. Heerumee akkamiin taabbee atuu na gattee deemta kenoo ilmoo wajjin faa gattee deemta ijoolleen ittiin keenya. Lakkii akkana hin jedhini tasuma si gatee hin deemu. Jaalalaanin si ankabaakabee si waliin jiraadha. Baadiyyaasi sobdu. Sobduu keessa. Way ajaa'ib atis ilaalcha shamarra warra alagatti heerumee san qabdee jechuudha. Kanaaf na heerumuu diddee. Shamarra fedhiisiitiin akka feetaa taata. Dhugaa yoo hallayyaatti natti tola jettee hallayyaa gadi seenta haaseentu qaba. Itti tolee taanaa. Maaltu nama dhugama? Ayii kun ilaalcha diinummaati. Akkamitti shamarran keenya isaanii hamba jala wariyaan agarree callifna. Kuni asumaaf itti deettee dhudhuufti kunis. Baangaalii rumte. Akkana taanaan atis baangaalii yoo ergatuun ooltu iciic na harsitee wamma. Ati osoo baangaalii argiteen dhiistamoo? Dubartii baangaalii hin jirtuufi malee dhiistamoo? Ani moo argaa baangaalii osoo bareedduun akka teetisu hin jirtuutiin baangaalii jaaladhaan. Sinittiin siqattuuf malee dhiiftamoo? Meela himiti. Isin sinitti nama siqatu dhibeen malee sinitti dubartiin gara biroo akkatti siqattan dhabdaniifi malee hin dhiiftanimoo? Osoo dubartiin baangaalii dhuftee na fuudhi naan jettee hin fuudhu. Icii jedhin akkatti jala kaallaalee bira dabra. Hin dhiiftani moo jedhee maal dhiiftan isin? Isin horiiyyuun dhiiftan abbeeti. Deema eenyutti waa himtu? Horiiyyuu ni fuutan jettee way ajaa'iba yaa wanuma nu tuffattanii kam? Mufatinaa garuu. Maaliif mufanna nuti Oromoon shamarran keenya baay'ee kabajnaa bar jaalalaan bulchina. Ilaali ijoolleen keenya maal gootu beektaa? Haadha manaa isaanii waan biraa dhiisii. Ilaa akkuma harreetti bulchuun harree beektaa? Ijoolleen keenya sanattallee beeku ijoolleen. Dhugaa ijoollee dhiira Oromoo. Akka harreetti bulchuu barbaaddu jechuun kan kee kun akkamigaa?
akka harreetti dubartii bulchuu barbaaddanii akka harree beektaa akkuma barbaade sidiitu barbaade akkuma barbaade ilaali erga si fuutee qodaa dhagaati qodaa beektaa. Lakki warri akkasitti bulchu sun Oromoo miti warra Baangaalii sani malee. Meerri kaarsiin koo isa jira meerri caammaa koo galgala addanitti baasee ateessa keessa jettee ganama galgala bakka kaballaa dhiitichoo akkasitti ijoolleen kee. Lakki saba nurratti ooftee naa fi ni sitti ol fakkaate warri akkasii sun nuu miti warra alagaati malee. Naan sobee. Eeyyen baay'ee sobde nuti jaalalaan bulchina malee akka ati jettu kanaa miti. Maa shamiziin koo miicamne maa jaakeettiin koo miicamne daafa zaasii booti malee waama jaalalaa quban qaban waafa mana sigaanii bitti kee irraanfatanii isa durgi jeeti qoraan cabsuudhaan si duukaa dus jeetu kasi duukaa bishaan dhatu akka tooraa abduun qabu gabaadhaa akka itti galleen qabde gaafa mana geesse ati sii dhumateera. Dhuguma jaalaleedhaan iyyuu beekan ogee. Dhiisi akkana jettee shamarran keenya booda Baangaalitti heerumtee dhumti warra isaanitti heerumee ogarsiisiin jenna nuti. Dammoo maa heerumtee cinqiin gootu jira sun kana heerumtee dammoo isin dubartii walitti qabdantu naati tokko fedhii siitii yoo Baangaalii bira dabta ammaa nagarsheenaa maa keessa nagarshisiin jedhee maaltu nagalsha. Isheen dhimma seera itti tolee naan dhate taanaan hin daggafaan. Garuu anan mallee suman gorsaa jara sanirraa fagaadhu tole. Irraa ati eenyu kana gorsitu abbee? Ati eenyudhaati? Ankaan manatti heerumisiin jeesanii barna dagatte. Inni heerumu amma waasini ani heerumu. Maali sababiin ati hin heerumneef kun nutti himime? Ani mirga dubartii inuma du'a. Mirga dubartiitiif inuma du'a. Bar heerumtellee mirga dubartiif falmuu ni dandeessa gaasilaayii. Garuu ni heerumu. Ani ammallee ganaa ni heerumu. Ahaa heerumaaf hin karoorfanne jechuudha? Ani karoora heerumuu hin qabu. Akkas taanaan Baangaalitti heerumuuf karoora qabatte jechuudha. Karoora Baangaalii bira dhaquus hin qabu. Karoora uumaa takkayyuu hin qabu. Waan ajaa'ibaati akkam garuu ijoolleen takka maal siin jedhu isaa? Bililleen hin maraatte bililleen akka gootee bililleen achi dhattee as dhattee jechaa ooltu asirraa. Maaliif siin jedhu gaasila bakka hin taanetti si arganii? Eessa na argitan bakka badduu bee? Hin beekne garuu ijoolleen akkasiisu yeroo garii tartiiba waan qabanii. Maaloo si warra as jirtan na argattanii beektanii ka Baangaalii naan jettan eessa Baangaalii wajjin na argitee beekta hundi keeyyuu. Abbee gara galgalqa mataadhaan. Eessa Baangaalii wajjin na argitee beekte mee ilmi tokko kottuu Oromoo ka Baangaalii wajjin na argitee beektu natti himi. Eemika Baangaaliin fi dhiiruma biyya kanaa wajjin na argitee beekta hundi keeyyuu. Eenyu na argatee beekaa biyya kanatti. Dhugaa rabbii namni tokko kottuu asirraa gadi beekti natti himi anaan bakka badduu bakka na argite. Dhugaan biyya kana dhufee mana shiishaa waan na jedhanullee hejjadhee iyyuu beeku. Kottu atiila. Hiriyoonni kee kana wajjin jiraachuu kaasiiti. Haga maalii? Mee kottu mana farshoo na argite ana. Mana farshoo deemee beekaaye. Mana waa xuxxuuxan kana deemee beekamu. Maali ani duree Facebook irra na argite. Addana fillafiitiin na argitanii waa'ee kiyya natti himna. Yoo dhugumaa waa'ee kiyya beekta taate gadi baasirraa ga'uutiin. Ani gaafa sana hin fudhadhe badii kiyya. Sumaa badii hin qabne kana maqaa si balleessanii dhiisi bakka. Abbee osoo badii qabaadhe ija kee dura taa'e akkatti si taasisu. Kanaafuu warra osoo hin beekne maqaa si balleessu kanaan maal jettame? Deema asirraa. Ka waan bakka hin oolee fi bakka hin buleen beekin marti. Dhuftee asirraa mucaa kana maaloodha. Ati deema asirraa jennaan mucaan tokko dubri mana jirti manaan fuudha jechaa jira bar. Fuudhi ka. Isintu amma manatti haftee dhiiruu manatti hafee abbee. Dhiirri manatti hafee beekaa amma. Silaa deebisaa afaanumarraa qabda garuu namoonni maqaa si balleessu kun warra fuudhee manaa qabu. Osoo warri jaartii manaa qaban nu qubatanii dhugaa rabbiin waan tokko natti hin fakkaatu. Ka jaartii manaa qaban osoo nu qubatanii. Garuu kan jaartii manaa qabaatiin kan fuudhaaf haaqamiin hin ga'in maaf heerumtee fuuchuu hin danda'u beeku. Kophee tokko bitee fuuchuu hin danda'u. Uffata tokko bitee fuuchuu hin danda'u. Homaa tokko hin qabu. Maaf heerumteedha. Isin dhukkuba lama akka dhukkubfatu. Maaf ormi fuudhaaf hinaaffaa sin ajjeesa. Fuuchuu fuumaa takka hin qabdan. Egaa nu maaloo haa goonu? Maaloo shamarri maalaa haa gootu? Haa heerumtu ofirraa. Dhiisaa abbaa barbaaddetti. Isummaa osoo jettanu teessanii haftan abbee dhiisaa ofitti maan nagasheenaa. Hoy gabrummaa bar gaafa bilisoomne isin fuuna jenneeti malee isin jibbineeti miti. Indee akkas jechuun hin jiru. Bilisummaan jaartii fuuchuudha. Maali jaartii fuutanii kaasanii bilisummaa waliin hin fiddanu moo maali?
Garuu numa ta'a sababaa gabrummaa irra baay'een keenya jaalallee teenya biraa biyyarraa baqannee mitiire. Maaltu jaartii fuuchuu bilisummaa Abbi amma waan itti hirkattan argattan dhiisaame. Bilisummaa osoo jettanuu nuti hin bilisa nu dhowwitanii abbe. Kanaafuu maaltu furmaatamee yaada qabdu nuuf himi? Akka itti sochoonu dhabne. Akka itti sochoonu immoo nu dhorginaa kaaye. Isin gaafa bilisoomtan fuutanii nuti akka itti sochoonu nu dhorgina. Jechuun kan kee nuuf hin galle mee nuuf ibsi sirriitti? Achi baddee as baddee baankaalee bira dhaqxee kelee bira dhaqxee nuun hin jedhina. Isin gaafa bilisoomta fuudhaa. Nu warra bilisoometti heerumna. Bakka warra bilisoo qabutti heerumaa ijoollee keenyaa shamarran. Waan ajaa'ibaati yaa billoo maali garuu nama fikiriin qabee fakkaata? Fiqireessi qabee fikirii. Ani fikirii na qabeen beeku ijoollee ergee waggaa meeqaa isiniin jedhu waggaa meeqa duraati. Hayi maali rakkootu jira maaliif fikiriin sin qabne hoo? Eenyutu jarana eenyutu yeroo argatee nu waliin gadi taa'ee haasa'ee fikirii nu qabsiisame. Ajab yoo Facebook irratti janaajjantallee bar fikiriin nama numa qaba. Eenyu fikirii nu qabsiisu? Abbee fikirii isatti maraatan tokko isatti uffata baasan isatti. Maaliif kofalteen nullee kofalchiisaa jirtaa bar? Fikirii isatti uffata baasan san. Ka imootiin dabalan san eenyu nu qabsiisu abbee? Maali nama fikiriin uffata irraa yaafteetu jira? Isiniin fikiriin qabe garigarii uffata irraa yaase garigarii imoota uffata irraa yaasa garigarii. Tole hayyee waan gaafiif deebiin waliin gooteef baay'ee galatoomisiin jecha amma qophii biraa keessatti si afeerrutti nagaatti nuuf turisiin jenna. Suni nuun qabne. Hayyeegaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waan hamma ammatti nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha hamma qophii bashannansiisaa biraatiin walitti deebinutti share like subscribe gochuun hamilee akka nu taatan isin gaafan nagaatti nuuf tura.